Hi guys, akkam jirtu bakka gara channel keenyaatti deebitanii gaan dhuftan guyyaa har'aa appilikeeshinii baay'ee isin fayyada kan jedhu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Appilikeeshiniin kun maaliif isin fayyada jennaan bilbilli keessan laayitiin isaa yookiin ifni isaa guddaa yookaan ta'e bilbilli keessan ija keessan akka hin miineef jecha bilbila laayitii isaa qannasuudhaan kan isin gargaaru ta'a jechuudha. Ija keessan eeguuf kan isin fayyadu ta'a jechuudha. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii kan argachuuf jalqaba gara Telegram appilikeeshinii keenya keessa ni dhufna jechuudha. Erga Telegram appilikeeshinii keenya keessa dhufne haala kanaatiin nu fida. Bakka warri channel keenya hin qabne gara kanaa dhufuudhaan bakka mallattoo sarchii qabdu kanarra seenuudhaan sarchii ni gootu jechuudha. Kiyyaa teek jettaniitu sarchii gootu jechuudha. Haala kanaatiin barreessitanii yeroo kiyyaa teek jettanii sarchii gootan kanatu isiniif dhufa jechuudha. Channel isiniif dhufu kana irratti seenuudhaan join gochuu qabdu jechuudha. Achumarraan join gootanii appilikeeshiniin ani isinitti agarsiisus achumarraan ni argattu jechuudha. Appilikeeshinii kana argachuuf immoo maal gootu gara mallattoo sarchii kana yeroo tokkoof dhuftanii bakka kana tuquudhaan sarchii ni gootu jechuudha. Bakka xiyyaan isinitti agarsiisu kanarratti yeroo tokkoof ni tuqtu jechuudha. Maal jettanii sarchii gootu jennaan waan ani barreessu kana barreessanii isinis sarchii gootu jechuudha. Waaqada jettanii haala kanaatiin erga barreessanii booddee gara gadii kanaatiin mallattoon sarchii jirti. Mallattoo sarchii sana ni tuqtu jechuudha. Erga mallattoo sarchii sana tuqxanii kunuuti appilikeeshiniin kanatu isiniif dhufa jechuudha. Appilikeeshinii ifa bilbila keessanii hir'isuuf kan jedhu kana irratti tuquudhaan daawunlood ni godhattu jechuudha. Appilikeeshinii kana haala kanaatiin meegaabaayitii 4 qofaadha. Appilikeeshinii kana erga daawunlood godhattanii booddee haala amman isinitti agarsiisuun keessa ni seentu jechuudha. Egaa kun akkuma argitan appilikeeshiniin kun haala kanaatiin bu'ee jira. Erga appilikeeshinii kana buufattanii booddee irratti tuquudhaan install godhattu jechuudha. Erga install godhattanii booddee kallattumaan haala amman isinitti agarsiisuun appilikeeshinii sana keessa isin galchaa jechuudha. Kunuuti egaa appilikeeshiniin kun keessi isaa kana fakkaata. Yeroo jalqaba keessa seentanii egaa appilikeeshinii kana fayyadamuudhaaf wantoota amman isinitti agarsiisu kana ni gootu jechuudha. Amma maal goona jennaan jalqaba irratti on and off kan jedhu kana irratti tuquudhaan on godhannaa jechuudha. Kana booddee permissionii tokko tokko isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Allow bakka jedhu kana dhuftanii bakka kanaatti allow gootanii eeyyama ni kennituuf jechuudha. Akka inni isin gargaaruuf jecha. Kanaaf allow ni goona jechuudha. Yeroo wanti akkanaa sanatti dhufumoo X gootanii biraa deebitu jechuudha. Kana booddee lammaffaa irratti complete screen filter kan jedhutu jira. Isa irratti yeroo tokkoof ni tuqtu jechuudha. Sana booda haala kanaatiin dhufuudhaan go to settings kan jedhu jira. Go to settings kan jedhu keessa ni seentu jechuudha. Erga haala kanaatiin dhuftanii booddee installed app kan jedhutu jira. Isa irratti yeroo tokkoof ni tuqtu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin erga keessa seentanii booddee appiliin nuti barbaadnu kun appii isa irra keessa jiru kanadha. Isa irratti yeroo tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Kana booddee off kan ta'ee jiru kana simbiraas off ta'ee jira. Haala kanaatiin on gootanii haala kanaatiin bakka gara gadiitiin immoo allow kan jedhutu jira. Allow kan jedhu yeroo tokkoof ni tuqtu. Erga haala kanaatiin tuqxanii inni ofii isaatii jalqaba bilbila keessan iskiriinii isaa ni xiqqeessa jechuudha. Ifa bilbila keessanii kana booddeessin gara appilikeeshinii sanaa ni deebitu jechuudha. Egaa kun haala kanaatiin gara appilikeeshinii sanaa erga deebinee booddee as kanarraatiin ni jira jechuudha. Kana qannasuu fi dabaluu ni dandeessu jechuudha. Yeroo isin dabaltanitti iskiriiniin bilbila keessanii xiqqaachaa yookiin isiniif gadi qannasaa deema. Yeroo isin qannasanitti immoo iskiriiniin ifni isaa dabalaadha deema jechuudha. Haala kanaan warra kana lamaan saniyyuu waliin ilaallaa jechuudha tokko tokkoon. Amma kanarraati haala barbaadaniin akkasiin qannasuusis hir'isuus dabaluus ni dandeessu jechuudha ifa bilbila keessanii. Asii immoo bifa isaa kan barbaadan irra buufachuudhaan bilbila keessan bifa kamiin akka isiniif ta'u ija keessaniif bilbila isaa filachuudhaan akka barbaadanitti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Warra appilikeeshinii kana isinitti tolee jiru viidiyoon kun warra isinitti tolee jiru like gochuu hin dagatina. Warri immoo channel keenyaaf haaraa taatan immoo channel keenya subscribe gochuudhaan viidiyoowwan akkasii fi viidiyoowwan hojii onlaayinii irraa argatanillee waan isinii qabadhee dhufu waan ta'uuf jecha viidiyoo keenyas like godhaa. Channel keenyas immoo subscribe gochuudhaan
maatii nuuf ta'a isiniin jedha. Appilikeeshiniin kun yoo isinitti toleerates koomentii jalatti nuuf barreessaa. Yommuu appilikeeshiniiwwan akkasii fi wantoota bilbila keessan irratti faayidaa qaban kan barbaadan ta'es bilbila chaanaalii keenya subscribe godhaa. Wanta barbaadanis immoo koomentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jedha. Isiniin kabajaa isiniin jaalladhaa. Amma viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan naaf tura.